milkooyte milkaawi milkooyte milkaawi. Ji'an kana gartee hanga firii 20 qarshii takkaan bitadhe lama irra buusaa jedhaniiti lama irra naa buusaniitti naa eebbisanii akkasitti gaa 22 karmeellaa 22 fudhadhe kan afaan kaadhee osoo kanuma nyaadhu kanuma nyaataa gaa akkasii kanuma xuuxaati nageelle irraa miilaan quubsa ga'ee quubsa irraan dabree hasaasa bu'ee hasaasa keessa illee miilumaan dabree karaa gubbaa laal gaa ijoolleen tun nama dhiiftu ta magaalaa tun sodaataa akka lubbuun natti dhufaati gaa የገጠር ልጆች መጡ እንዴና ወገጀቱ ዳጋ ፍደቴቱ መላል ጆሌ ነመ ጀላ ኻቲ ቤተኒ አኒ ጆሌ ተነስኒን ሶዳዳ ኢራማቄ ኾባቴ መሌ ነመ ወጂን ደሙ ሲንቀቡ ያ ኢተነስ ኢንፌዱኒን ሶዳዳ አዩንማ ቁበት ዑለማን ቢየን ቀብቱ ገንደን ቀብቱ በከ ቁበቱቲስ ገንደን በርሲፍቱ ቢየ በርሲፍቲ ዲን በርሲፍቲ ወለጋ ዱፈ አርሲ ዱፈ ሸዋ ዱፈ ቦረና ዱፈ ጉጂ ዱፈ ቢየውን ደራረብንት ያ ዋንቴ ብረኮን ቀቡ ኢንሻአላህ akkasi hararge jirrechu barbaadeeti magaalaa laangee irraa gabbaanee bishaan haraa gubbaa teenyee haasoo jirra akkasi sheeyni keenya haasoo ati wani sheekamee kitaaba jalqaba irraa kaaftanii kitaaba hadiisaa eenyurra barattan sheeka durarra barattan san irra maaliif maal barattan itti aansitanii eessa dabartan kitaaba hadiisaatiif ammoo baaba hadiisaa seenne baaba hadiisaa amma ogguu seennu jalqaba hadiisa ogguu eegalugaa Sheekh Abdul Majid kanuma reefisniitu keessan Sheekh Abdul Majid bayimaa qeerransaa qaraa'isan irratti usulaa baatii hanga bira taa'ellee yaadadhu ijoollummaa kiyyaaf baatii muraasa bira taa'ee usuluuf salaasaa kanaaf buluuga dhaggeeffadhe isaan irraa deemee asaasatti gaafasii haajiin buluugaa fi akkana kitaabban gurguddaa qaraa'isanii Sheekh Umar Anshaaggoo irrattis baatii muraasa baatii hanganaa yaadadhu garuu yeroo muraasa taa'ee nin dhageeffadhee tun waan silaallee himanii miti oma kara dabraa dhageeffatanii akkasitti ani jabduun qaraatiin ani qara'ee natti assartee natti faaneessitee hanga ammaa naqlii isiitiin yaadadhu muktasaraata baaletti Sheekh Abdul Jawaad Sheekh Yusuf jedhanii Sheekh Abdul Jawaad Sheekh Yusuf kun hamiidatti qaraa'isanii amma lubbuun ni jiranii umrii isaanii rabbina haa dheereysu nama hayyuudha nama jabaadha Sheekh Abdul Jawaad suni nama hedduu fanni uluma shar'iyyaa kana tafsiiraa fi buluugaa fi akkasuma gartee sarfii kanaan beekamtii jabaa qabanii sheeyni sun rabbi umrii isaanii haa dheereysu isaan san irratti matnoota kana qara'e kabiirran illeen hedduu jiranii ka gaafas irraa mummuxaalan nurraa dhageeffanyu kabirri amma Sheekh Abdul Jawaad jedhaniin faa Sheekh Sultaan jedhaniin faa gaafas ni jijjiranii achi keessa akkasitti bifa saniin hanga tafsiiraa usula buluuga riyaada tajriida tafsiira sheeka kiyya Sheekh Abdul Jawaadiin umrii isaanii rabbaa dheeressu isaan irratti qara'e gaafas namni hedduu hiriyoonni illee hedduudha kaniin amma yaadatuu danda'u kan yaadan illee hedduudha jira isaan wajjiin bifa saniin isaan irratti qaqqara'ee bara san keessa bubbulee ture achumatti sheekuma san biratti Sheekh Aliyyi Haajuseen jedhanii isaan illee warra baaleetti amma qubatanii halqaa barsiisu jiranii osoo isaan hin qubatin dura aqiidaa irraayis waasixiyyaa xahaawiyyaa akkasuma fiqii irraayis safiinaa muktasara kanniin yeroo saniif gaaga isaan hin qubatin dura Sheekh Aliyyi san irratti Sheekh Abdul Jawaaduma biratti qaraanii irra qara'e Sheekh Aliyyiin sun qubannaan isaan wajjin ka'ee qubadhee ammas buluuga usula riyaada tajriida tafsiira isaan irratti irra deebi'adhee isaan irratti kitaabban kanniin waliin gaadhe gaafa Sheekh Abdul Jawaad bira taa'u gara amata 5 isaan bira ture Sheekh Abdul Jawaad bira gara amata 5tiin taa'e Sheekh Aliyyi kana bira immoo amata tokkoo fi akkana cinaa amata tokkoof cinaa isaan bira taa'ee Sheekh Aliyyi kana bira isaan Sheekh Aliyyiin kun gaasaraa bakka Shiraar Yabsaanaa Walee jedhamtu takka qubatanii Shiraaritti Yabsaanaa Walee sanii qaraa'isanii Sheekh Aliyyi kana bira amata takkaa fi waa taa'e akkasitti achirraa hogguu deeme achi durallee kaniin irraanfadhe tokko Sheekh Ahmad Ibrahim jedhanii baale magaalaa Roobee qaraa'isa amata takka buluugaaf riyaada isaan irra qara'aa bahe
akkasitti walumaa galatti ilmiin adiisaa haalaan asartee anilleen itti gammadu haalaan gartee naqlii isaanii qabu sheeka kiyya jaalatamaa fi kabajamaa Sheek Abdul Jawaad Sheek Yusuf kan jedhaman Sheek Abdul Jawaad Sheek Yusuf kanarratti matnoota gadii tanniin waa musxalahallee gara jalqabaa kanniin waa beekunaa fi waa xixiqqoo tanniin yeroo jalqabaatiif achi qaqqaraane akkasitti tanniintu asare isaan biraa hogguu deeme naawiidhaaf gaafa deemu naawiillee achitti Sheek Ibrahim Kaliil jedhanii ammaan tana shaalloodhatti qaraayisanii Sheek Ibrahim Kaliil san irratti dahalaana tokkoniin qara'e gaafuma mawaachuu jiru kana Sheek Abdul Jawaad irra sarfii amata lamaaf akkana baruma gartee hadiisa qara'u kana isinii jedhu bara shanan kana keessa amata lama sarfumaa fi kana buluuga qaqqaraa turre isaan sarfii mumuxaalataa sheekarratti Sheek Abdul Jawaad irra sarfii qaraa turre gaafasi akkasitti bifa saniin yeroo san waan san fayyadamneeti nahwiidhaaf nahwiillee Sheek Ibrahim Kaliil san irratti dahalaana tokko akkana lallaalee hogguu Sheek Aliyyi irratti illee taqriizaata tokko Sheek Aliyyi amma qubatan isiniin jedhu san irratti taqriizaata gabaabaa tokko argadhee isaan irratti ni lallaale taqriizaata kanallee hoggaa xiqqoo wayyeeffadhee jee karaa Harar kanatti as dhufe Harargee lixaa aanaa Habroo Sheek Ahmad Abroo biran dhaqe aanaa Habroo Sheek Ahmad Abroo jedhanii hanga ammaanii jiranii umrii isaanii rabbi isaan haa dheereysu isaan bira hogguu dhaqu Sheek Adam Ismaa'il tokko faata achi jiranii Sheek Adam Haji Ismaa'il faan Sheek Awwal Jamaal faan kan maqarsaa Sheek Amawwatar faa bira jiran ni jiranii isaanis Jimma isaan Sheek Awwal kun Sheek Adam Ismaa'il kun immoo amma Kofaleetti qaraayisanii qubatanii magaalaa Kofalee Shaashamannee asitti magaalaa Kofalee qaraayisanii gaafas isaan illee achi naawii qaraanii hoggasan gartee anilleen naawii achitti Sheek Awwal tokko faa irratti illee qaqqaraanee isaan irraallee muxaalataa Sheek Ahmad Abroo irratti illee kitaaban ni qaqqaraanee akka Dahalaana Khaalidii faa Fawaakiha faa Mutammimaa faa kudarii kanallee cinaa tokko isaa irratti ni qaraane akkasitti bakka naawii hanga amata afurii achi turee bifa saniin achirraa gaafa kaan achirraa niin ka'e hogguu achirraa ka'uu ciroo tanatti magaalaa ciroo ol dhufe magaalaa cirootti illee gaafas Sheek Kadiir tokko quraan haffasiisanii ammallee akkasuma jiranii isaan biratti illee niin godha jee qalbiin na yaaddee hifzii kanaafis hifzii quraanaatiif qalbiin na yaaddee isaan bira godhuu kajeele garuu hifzii sunillee naa mijaa'ee ittiin fufne karatti dhaabee achiin muka dawaa tokkollee qaqqaraana jennee tasiil tokko xiqqoo isallee eegallee hogga oofnee karaan geenye mujarrabaat akka immoo qaqqaraanee gaxxumurree tasiil kan ammoo hanguma takka irraa oofee galmaan hin geenye isallee nattiin tolle haalli naan mijoonne karatti irraa dhaabe akkasitti isaan biraa ka'ee gaafa kaan sunana qara'uun qabaa yaada jedhamuun sheeka keenya Sheek Usmaan Durrii biratti gadi bu'e gaafa amma Sheek Usmaan Durrii biratti gadi bu'u kana Bukaarii fi Muslimiin isaan irratti niin eegale Bukaarii fi Muslim isaan irratti eegalee akkasitti isaan irratti kanniin nin qaqqaree haga mujallada Bukaarii irraa mujallada 3 Muslim irraa mujallada 3 isaan irra qaree mujallada tokko naa hafe eegasii Abi Daawud illee mujallada jalqabaa sunan Abi Daawud mujallada awwalaa sheeka keenya Sheek Usmaan Durrii irratti niin qara'e hogguu hagana jedhu haalli naa mijaa'u oolee ammas isaan biraa ka'eeti kara magaalaa cirootti ol deebi'e sheeka keenya sheeka guddaa Sheek Jibriil ciroo jedhanii Sheek Jibriil Ibraahim Roobaati isaan maqaan isaanii guutuuni Sheek Jibriil Ibraahim Roobaa bira taa'eeti sunanoota Abi Daawud irraa kaasee irra gaxxumuree Tirmiziillee isaan irra gaxxumuree Ibnu Maajaallee Nasaa'illee Muwaxxa'illee isaan irratti hin gaxxumure hogguu isaan irratti kanniin gaxxumuree jedhugaa bifa kanaan gartee gaafa kaan isaan du'aayinaa godhanii ganda nasrii ta'a gaafas gandi nasrii kunis barakaa rabbi isaanii haa godhu qajeelatti finna qabanii
du'aa illee narraa godhanii dhiirti isaanii dhalaan isaanii na wajjin dhaabbatanii akkan du'aa godhadhuuf du'aa naa godhanii muhaadaraa guddoo takka goonee sheeka keenya Sheekh Abdoosh Ali illee irratti afeerree Sheekh Mikaa'il illee irratti afeerree Sheekh Najaash illee irratti afeerree muhaadaraa san irratti sanada Haaji Yusuf Ciroo irraa qara'uu isaanii mirkaneessu sanada guututti barreessanii chaappaa isaaniitiin dhaanii naa kennanii akkasuma waraqaa ragaallee ijaazaa tahdisiyyaa jedhanii waraqaa ragaas naa kennanii amma ogguu achirraa baanillee osomaa sheeka keenya Sheekh Usmaan bira gad deebi'anii iyyaa qabu osoo gad hin deebiin ammaan tana haalli jiruu kun xiqqoo qaraatii kun qara'uu qabaa yaada jedhamuun qabaa gaafas Ciroo jiru san darasaan natti na bira tetteessee narraa waa qaqqaraatu sarfii faa darasaan gaafas narraa qaraati matnoota kana faa darasaan narraa qaqqaraati bakka matnootuma kanaa fi sarfii kana aqiidaa kana mustalaha usuula kana narraa qaraati hoggasan ijoolleen gaafa san darasaan baay'attee osoo hin qubatin gara darasaa nama 300 jala gahanii akkasitti anamma hin qubadhu yaada jedhamuun qaraatii galmaan gaadhu malee fannii hedduun na jala hafe qara'u malee galmaan ga'u malee hin qubadhu jedhee nama hedduun bakka hedduun na gaggaafannaan Ciroo keessaallee na gaafannaan didee Dr. Jeelaan bira deemuun qaba jedhee akkasitti bara sanniin keessa bara gartee gaaslaa'uu amma bara himaan jirru beeytanii bara yaadataallee kan yaadadhullee qaba kan yaadannellee jira akkasitti amma bara 2011 hogga geenyu 2009 2010 idduu tana naf fakkaata ani bara sanillee irraanfadhe akkasitti walumaa galatti bara afaan arabaa kanatti yoo himnu bara 1400 fi 39ffaa 40 seenuu jiru 40 kanarratti dhaqee Dr. Jeelaan bira Finfinnee Ayyarxeenaatti isaan biraniin dhaqee Ayyarxeenatti hogga dhaynu arafaa booda deebi'aa nuun jedhanii arafaa booda dhaynee qormaata wayii nu godhanii ikhtibaar shafawii jedhanii afaanumarra nu qormaatanii tahriirii ikhtibaar tahriiriillee godhanii xalayaadhaanis akkasi waa nu gaggaafatanii asi baratuu barbaanne jennee nu seensisanii bara san shayni Dr. Jeelaan umriin isaanii rabbi haa dheeressu barakaa rabbaa godhuufi barri isaanii sun bara amata 12 amata 2 barsiisan ture achi dura bara nu dhaynu san immoo baatii 4 deebisanii jiranii baatii 4 yeroo gabaabduutti baatuma 4 keessatti waan silaa khulaasaa godhamee qaramuu barbaachisu aqiidaa irraa mustalaa irraa faraa'ida irraa fanniilee akkanaa tanniin irraa waa garii isaan biratti alhamdulillahi hedduu ija banannee fannii bahasii faa fannii takhriijaa faa alfiraq wal adiyaan faa akkasitti kitaabban faraa'idaa irraa kitaaba arraa'id jedhu tokkoo fi bifa saniin khulaasaa tajwiida faa waan akka tajwiidallee faraa'idallee waan akkanaa kanniin nu lallaalchisanii achitti hanga tokko ija babbanannee wayyooyne alhamdulillahi achirraa musxalaallee nu qaqqaraayisanii teeysiir tokko faa baay'isanii qaraayisanii isaan akkanaa kanniin waan takka takka irraa nu qaqqaraayisanii kitaaba hedduullee miti fannii hundarraa kitaaba takka takka lama nu qaraayisanii ulumul quraan faa waan akkanaa nu qaqqaraayisanii gaariidha sanirraa hogga baane kallattumaan Cirootti gad dhufee warra Ciroo dubbisee ol deebi'ee gandarraa dhaladhellee dubbisee san booda ifirraa deeme bakki ani itti deemu ammaan tana qaraatiifin deema Arsii Diida'a sheeka tokko jira Sheek Muhammad Kabiir Saanii Waadoo jedhanii Sheek Muhammad Kabiir Saanii Waadoo ammallee ni jiranii manguddoo nama umriin isaanii 80 keessa seeni ammaan tana isaan biratti waa muraasa fayyadamne fiqii fayyadamne isaan biratti amma safiinaa muktasara baafadli shujaa umdaa zubadiin faa qaasimii faa akkasuma gartee minhaajiin faa bifa kanaan hanga minhaajitti isaan irratti
qaqqaraanee Sheekh Muhammad kanarratti ammallee baruma san keessatti nama sadiin dhaydhee nuti Sheekh Abdullatiif Ismoo jedhaniiti amma qubannaaf qophaa'anii isaan illeen ganda Kolooba jedhan qubsiisuudhaaf akkasitti qophaa'anii jiranii Sheekh Abdullatiif Ismoo Sheekh Abdurrahmaan Aliyyi jedhanii saahiba kiyyaa inni illeen Sheekh Abdurrahmaan Aliyyi kun adaamallee soomana bara kanaa 2001 kana adaamatti soomanee san booda inni illeen wajji jirraa gaafasi faraa'idallee wajji qaraanee achitti ilmi faraa'idallee sheeka san Sheekh Muhammad san irratti itti deddeebinee kitaaba qaraa'id faa ri'aanaa faa kitaaba gartee akka rahabiyyaa faa kitaaba baa'isiin faa uddatul baa'isiin faa kakkana kanniin kitaabban faraa'idaa irraa isaan irratti ni qaqqaraane achiin osuma isaan irra qaraanuu Sheekh Abdul Mannaan tokko jiraniiti ollaa isaanii magaaluma gartee roobee arsii kana Sheekh Abdul Mannaan kanarratti illee kitaaba usulaa tokko ni qaraanee kitaaba tokko nu qaraayisanii garuu gannuun xumursiifne karaa dhaabnee karaa biraas xumurre anaaf Sheekh Abdurrahmaan Sheekh Abdullatii fi saahiba jara sadeen nu sadeen jechuudha akkasitti qaraanee fanni nujuumaa yookiin fannul miiqaat jedhanii sheeka kanarratti ni qaqqaraane akkasuma fannal hisaab jedhanii fanni herregaa tanallee hanga tokko kitaabuma tokko wayii barreeffannee daftaraan isaan irratti ni qaqqaraane akkasitti gaa isaan biraa fanniin nuti fayyadamne faraa'ida isaan irraa fayyadamne fiqii isaan irraa fayyadamne fanni nujuumaa manaazila isaan irraa fayyadamne heseema fanni nujuumaa gisee jedhamu kana maal jechuu fedheeti urjii jechuu astiroonoomii jechuudha wanni tuni fanni nujuumaa taji'an tuni waan qorannaa gartee gaaduuba pilaanitootaa fi manaaziloota fi wantoota akkanaa kanniin samii irraa waan wantoota samii keessatti argaman kana urjii manaaziloota kanniin adeemsa aduu deemsa ji'aa jiini gartee manaazila tokko keessaa guyyaa meeqa akka bulu akkasuma gartee walumaa galatti awqaata isaatiin itti fayyadamuudhaaf yeroodhaan beekuudhaaf malee waan itti raaguu fi miti raagafaa barjee barreessuufaa waan akkasiisanii miti jechuusan osoo qara'uun ta'ini manaazila aduun guyyaa meeqa manaazila tokko keessa bultii barri kun gartee gaa maaliin beekamaa bara gartee kam keessa jirraa baatii tam keessa jirraa sa'aatii irraa osoo hin ta'in lakkaatamu ji'a baatii tanarraa ollaalamee akkasiin lakkaatama waan akkasii tanniin isaan irraa muuxannoo hanga tokko irraa fudhannee alhamdulillah isaan biraa kaane gaafa amma isaan biraa yaanee deemnu kana barri 1440 takka akka lakkoofsa jiraatti deemnee roobee baalee dhayne roobee baalee Sheekh Abuu Maalikaa jedhanii jiranarrallee numa jiranii markaza Imaamu Shaafii qabanii isaan biratti kitaabban aqiidaa Sheekh Abdusalaam Xaayirfaanee achi qaraayisanii isaan illeen sagantaa jam'aa barsiisan jalatti teenyenullee sagantaa isaan jam'aa barsiisan seennee dhageeffannee kitaabban hedduu aqiidaa kitaaba 2-3 wayii dhageeffanne akkasuma kitaabban fanni usulaa keessaa kitaaba akka gartee gaariidha muktasarun fil usul jedhuu fi bulbul takkafaa akkasuma gartee ammas kitaabban akka akkasii walumaa galatti fanni usulaa akka maraaqifaa jechuun maraaqi su'uudfaa gadi hin xumurre malee hoggasan isaan irratti waan akkanaa tanniin laallee mee sheeka waan as keessatti gaa si dhaabu keessa deemsa hanga deemte kana keessatti yookiin immoo imala haga imalte kana keessatti sheekkan kee bira haa ta'u ni dhaga'ama rakkoon mee wanni akka addaatti ati dabarsite kan inni irraanfanne mudannoolee as keessatti si mudatan gaa ilmiin yeroo garii beelaawutu jira irra guddaa beela qabdi sanarraa addatti wanta dabarsite kana keessatti galmaa rakkoodha nyaanni rakkoodha dhugaatiin rakkoodha uffatallee akka ammaa babal'anne rakkoodha uffata tokkoon deema namni namarra dhoowullee jira bakka galan dhabanii rakkachuu jira
rabbi irra ergatanii deeman bakka itti deeman hin qabani nama bira deeman hin qaban namni gizee ilmi barachuu deema bakka dhayitu waan hin qabne bakka itti deemtu waan hin beekne bakka rabbi si buuse buuta bakka san irra rakkachuu mala beela'uu dheebochuu waa hedduu jira hidhamuullee jira tumamuullee jira waa hedduu fatanaa keessa dabree namni bakka tana ga'e laaftutti miti maal mudattan maaltu wanni isin irra dhaanfanne jira mudannoon hedduudha akkasitti alhamdulillah mudannoon na mudatte keessaa ta na dinqisiiftu hedduudha jira milkooyte milkaawi milkooyte milkaawi milkooyte milkaawi milkooyte milkaawi milkooyte milkaawi milkooyte milkaawi